raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyooniin Dirree Shaggar torbanitti guyyoota sadii wiixataa roobii fi jimaataa galgala sa'aatii tokkorraa eegalee hamma sa'aatii tokkoo fi walakkaatti dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiiloo heerzii 17,575 irratti qophii dabarsuu amma jalqaba. raadiyoonii Dirree Shaggar. Lafaa fi lafee. Lafti qabeenya argattaa hin qabneedha. Gamoo ijaaruun, warshaa dhaabuun, qotanii oomishuun, tikfatanii horuun, jiraatanii gadaa arguun, du'anii awwaalamuun yoo lafa qabaatan qofa. Oromoon eega sirna alagaa jalatti kufee booda lafa isaa mulqame. Ammallee lafa isaa fudhachuuf alagaan itti roorrisaa jira. Kanaaf qophiin lafaaf lafee jedhu kun daba Oromoo lafa mulquu, lafarraa buqqisuu, lafa isaarra alagaa qubachiisuu fi qabeenya uumamaa Oromoo qisaasuu irratti dalagamu ni saaxila, ni xiinxala, ni mari'achiisa. Lafti keenya lafee keenya. Yooyyaa harka fuunee kabajamtoota dhaggeeffattootaa fi hordoftoota raadiyoonii Dirree Shaggar akkam jirtu. Torban kana raadiyooniin Dirree Shaggar eega hundeeffamee waggaa lammaffaasaa guutee jira. Kanuma sababeeffachuun sagantaalee keenya torban kanaatiin qophiilee bara kana isiniif dhiyeessine keessaa tokko duubatti deebinee cuunfaa isaanii isin yaadachiisuu filanneerra. Sagantaa lafaaf lafee keenya har'aa isiniif dhiyeessinuun qophiilee bara kana sagantaalee idilee keenyan dhimmoota lafa Oromoo irratti adeemaa turan kan isin biraan geenye keessaa muraasa isaanii of duuba mil'achuun isin biraan geenya. Sagantaa keenya idilee waxabajjii 6 bara 2022 isin biraan geenyen dhimma wal dhibdee lafaa wal qabatee uumamu keessatti gahee jaarsoliin araaraa wal dhibdee uumamu furuuf qaban maal fa'aa akka ta'an isiniif dhiyeessinee turre. Akkaataa wal diddaa fi wal dhabiinsi abbaa qabiyyummaa lafaa itti hiikamu. Qopheessituun Faayituu Wadaajoo, Gulaalaan Duubee Wayyeessaa kan isinii dhiyeessu mo'anii Gurmeechaa Gammachuuti. Akkam jirtu dhaggeeffattootaa fi hordoftoota raadiyoonii Dirree Shaggar qophii lafaaf lafee sagantaa keenya har'aa keessatti akkaataa wal diddaan lafaan wal qabatee uumamu itti furamuu danda'u irratti waan qopheeffanne isiniif dhiyeessinaa nu hordofaa. Qophii kana keessatti labsii lafa baadiyyaa keessatti garee jaarsolii dubbii ilaalan dhaabuun maaliif akka barbaachise, gahee jaarsoliin araaraa qabiyyee lafa baadiyyaatiin wal qabatee wal diddaa ka'uu hiikuuf qaban maal akka ta'ee fi wabii mirga abbaa qabiyyummaa lafa baadiyyaa mirkaneessuu keessatti shoora manneen murtii idilee qaban ilaala. Akkuma beekamu jireenya hawaasummaa keessatti wal diddaan bifa adda addaa namoota gidduutti uumama. Wal diddaa uumamu keessaa ammoo wal diddaan lafaan wal qabatu bakka guddaa qaba. Sababni isaatis baay'inni uummataa akkuma dabaluun fedhii fi dantaan namootaa kan lafaan wal qabatu dabalaa deemurraa kan ka'e wal diddaan uumamu hin dabalaa jechuudha. Wal diddaa uumamu kana haala miidhaan dhaqqabsiifne fi haqa qabeessa ta'een furuu keessatti qoonni jaarsummaan qabu olaanaadha. Kan sitti baqatees, kan sirraa dhalatees, ija tokko ilaalta. Akkuma qophiiwwan lafaa fi lafee armaan duraa keessatti ibsaa turre, lafa ilaalchisee mirgi abbaa qabeenyummaa kan uummataa fi kan mootummaati. Mirgi qonnaan bulaan qabu mirga itti fayyadamaa ta'ee akka itti ibsamus mirga abbaa qabeenyummaati. Waldiddaan uummata qotee bulaa gidduutti falmii abbaa qabiyyummaa yookiin mirga itti fayyadama lafaatiin wal qabatee ka'u keessattuu kan akka dhimma daangaa walitti darbuu mana murtii idileetti dhiyaatee furmaata argachuun dura jaarsummaan laalamuu eegalee bubbuleera. Waldiddaan akkanaa kun sirna addatti waldiddaa akkanaa hiikuuf jedhamee yeroodhaa gara yerootti aadaadhaan gabbatee jaarsummaadhaaf furmaata argachuun murtii mana murtiitiin kennamuun furamuu caalaa bu'aa akka qabu waan beekamuuf labsii lafa baadiyyaa keessatti sammatame. Sababni isaas adeemsi mana murtii idilee walxaxaa kan yeroo fudhatuu fi ogummaa addaa kan barbaadu ta'uurra darbee garee tokko moosisee garee biraa mo'amaa taasisuun diinummaa uuma waan ta'eefi. Akki labsii lafa baadiyyaa Oromiyaatti falmii dhaalatiin ala waldiddaan lafa baadiyyaa waliin wal qabatee ka'u irra caallisaa falmii daangaa yookiin abbaa qabiyyeeti. Waldiddaan uumamus ijoo seerarratti odoon taane ijoo dubbiirratti.
Kana jechuun dubbiin ijoon daangaan dhiibameera moo hin dhiibamne isa jedhu. Bu'aan waldiddaa akkanaa araara jaarsoliitiin xumuruun argamus irra guddaansaa osoo falmitoota gidduutti godaannisa hambisin falmii ka'ee furmaata waaraa kennuusaati. Falmiin daangaa darbuun wal qabatu daangaan jedhame darbame moo hin darbamne kan jedhuuf furmaata kennuurra darbee ogummaa seeraa adda ta'e kan falmii seeratiif furmaata kennu kan barbaadu miti. Falmiin akkasii jaarsoliidha furmaata akka argatu carraa laachuun hedduu kan rakkina uumu ta'een argamu. Rakkoo darbee jaarsummaan wal qabatu qajeelchuu fi dhimmoota lafaa wal qabatan kan biroos akka jaarsummaan furmaata jalqabaa argatan taasisuun hanqina jiru guutuuf yaaluun barbaachisaadha. Dhimmi daangaa lafaa jaarsummaadhaan laalame jechuun garuu dubbichi furmaata maayii keessa deebii hin qabne argate jechuu miti. Gareen murtii jaarsoleetti mufate gara mana murtii idileetti oliyyannoo fudhatee furmaata fooyya'aa akka argatu labsiin kun sirna diriirsee jira. Dhimmi ijoon ittaanu labsicha irratti hundoofnee ga'een jaarsolii maal akka ta'ee fi hanqinoota labsiin lafa baadiyyaa Oromiyaa gama kanaan qabatamaatti qabu maal akka ta'e ilaalla. Ormaaf firan jettu kan beela'eef laata hundaaf gara laafta. Sagantaa keenya hagaya 8 bara 2022 isin biraan geenyeen saamicha lafaa maqaa bataskaanni suuqaa gadi bu'ee yookaan lafa keechaa ol ba'e jedhuun waggoota dheeraaf dachee Oromoo irratti gaggeeffamaa turee fi ammalleen itti jiramuu isiniif dhiyeessinee turre. Mee har'as waan xiqqaa irraa qeennee isin haa yaadachiifnu. Saamichi lafaa Oromiyaa keessatti taasifamuu sirna mootummaa Itoophiyaa fi imaammata lafaa fi haala uummataa diinummaa bu'uureffatee kan mootummichi baafatuun kan utubame ta'uun ni beekama. As keessatti imaammata diinagdee biyyattiin baafattee hojii irra oolchaa as geessan lafti Oromoo fi namni Oromoo akka abbaa mirgaatti odoo hin taane akka lafa abbaan qabnee fi nama biyya hin qabneetti ilaalamanii faayidaa warra impaayera ijaaretiif oolfamaa turan. Qoonni caasaan mootummaa saamicha lafaa keessatti qabutti aanee qoonni bataskaanaa qooda guddaa qabaachaa ture. Seexaa bara fiwudaalatti dhimma ba'uudhaan saamichi lafa sirna mootummaa fi bataskaanatiin gaggeeffamu kun erga sirni fiwudaalaa kufee waggoota 50 boodas hin dhaabbanne. Saamichi lafaa bifa seera fakkaatuu fi ifatti seera cabsuun har'allee kutaalee Oromiyaa mara keessatti raawwatamaa jira. Wanti Oromoo marti sirriitti akeekkatee hubachuu qabu immoo akkuma namni cunqursaa jibbee falmatee qaroo rukutame sanatti lafa Oromiyaa keessaas lafti ijoo ta'e dhiitee bariitee saamamaa jiraachuudha. Lafa saamamu keessaa xiyyeeffannoon kan irratti taasifamaa jiru lafa bishaan qabu, lafa gabbina qabu, lafa tarsiimoo tulluunii fi gaarreen, lafa magaalaa gurguddaa funyaan jala jiranii fi kan kana fakkaata fa'a. Kitaaba isaa Anaaniyaa jedhu kan jalqabaaf bara 1997 maxxanfamee fi irra deebiidhaan bara 2006 fi 2022 maxxanfame keessatti hayyuu beekamaan Piroofeesar Asaffaa Dibaabaa akka jedhutti kan biyya godhu nama isaa fi lafa isaati. Gurguddaa nama keenyaa qofa miti. Fufurdaa lafa keenya sin dhabne. Kanaaf nama keenya gurguddaa fi lafa keenya fufurdaa dhabnee biyya ta'uun hin danda'amaa ree? Kana Oromoon kamuu of gaafatuu qaba. Akka Piroofeesar Asaffaa fi hayyoonni hedduun ka'anitti bara hamtuu fi jajjabduu finna badduu fi gaggabduu nama keenya gurguddaa fi lafa keenya fufurdaa ittiin dhabu eegallisanii kaasee gama hundaan qabsoon bilisummaa sabaa fi walabummaa biyyaa finiinsuu booredhaan gaggeeffamaa dhufe xiiqidhaan gatiin kaffalamaa as ga'e. Nama keenyaa fi lafa keenya tiksuu fi dhaloota hegereen keenya jedhu as baasuun lammii Oromiyaan haa dursitu jedhuu fi gochaan agarsiisu sansaka Oromummaa fi jaalala biyyaatiin masakuun itti gaafatamummaa hayyootaa fi abbootii amantii kan jaarrolee akka ta'e nuuf dhaamu hayyuun kun. Lafti Oromiyaa haala qilleensa hundaa kan qabu, qabeenya lafarraa fi lafa jalaa akaakuu hundaa kan qabu qofa odoo hin taane biqiltuu fi bineensota addunyaa kam keessatti hin argamne kan Oromiyaa qofatti argaman qaba. Badhaadhinnii fi qabeenyi impaayerri Itoophiyaa ittiin dhaadattuu fi yeroo hedduu ittiin abjoottu hundi yookaan harki caalu lafa Oromiyaa jalaa fi gubbaa jira. Sababni mootummoonni dhufaa darbaa impaayerichaa lafa Oromoo jaalatanii nama Oromoo jibbaniifuu kanuma. Lafti Oromoo kun bal'aa ta'uu irraa kan ka'e warri mi'aa lafa keenyaa baree lafa keessaa bakka irratti xiyyeeffatu qaba. Lafoota kana fudhachuufis mala maltee fi sheekoo adda addaa itti uumanii amantii fakkeessanii dhaamsa Waaqayyo irraa dhufe fakkeessanii uummata burjaajessuun tarsiimoo isaaniiti. Burqaanii fi tulluun lafti dheedaa fi reeraa lafti qonnaa gabbataan burqituu ho'ituun bifa hayyama fakkaatunis hayyama malees odoo abbaa laficharra jiru waliin hin mari'atinii fi itti waliin hin galin yookaan burjaajessuudhaan lafti abbaa biyyaarraa fudhatama. Lafti da'oo seeratiinis ta'ee seer malee bakka mana amantiitiif, bakka awwaalatiif,
bakka taabonni bobba'ee galu irra buufatuu fi irra darbu yookiin bohaara ximqat, misooma industirii yookiin paarkii magariisaa, paarkii barkumee, paarkii mallas, paarkii alamaayoo fi kan kana fakkaatan jedhamee cicciramee laatamu kun marti dantaa dhaloota egeree irratti har'ara teenyee murteessuu ta'uusaa quba qabaachuu qabna. Yookaan garuu oolee bulee waan gaabbii namatti ta'urrayyuu waan biyya nu dhabsiisee ittillee sheenofnu ta'a jechuudha. Dhaloonni har'aa haala hiree dhaloota dhufuu dukkaneessuu danda'uun lafa Oromoo fi biyya isaa Oromiyaa irratti murtee dabaa kennuurraa of qusachuu qaba. Of qusachuu qofa miti, sochii yookiin warraaqsa lafa Oromoo tiksuuf taasifamutti makamee Oromiyaa tiksuu qaba. Birraa bara 2022 onkoloolessa 3 sagantaa isin biraan geenyen immoo dhimmoota ardaalee jilaa Oromoo irratti irreecha birraatiin wal qabsiisnee sagantaa kanaa gadii kanas isin biraan geenye turre. Ardaalee jilaa Oromoo Finfinnee fi naannawa ishii. Kabajamtoota, jaalatamtoota, dhaggeeffattoota raadiyoon Dirree Shaggar qophii lafaaf lafee akkam jirtu. Baga boruu gannaa baatanii booqaa birraa geechan, baga irreecha birraa yookiin malkaa hora Finfinnee fi harsadii geechan baga geenye jechaa qophii keenya har'aa keessatti waa'ee ardaa jilaa uummanni Oromoo Finfinnee keessaa fi naannawa ishii keessaa qabu irratti xiyyeeffannee waan qopheeffanne kutaa duraa isin biraan geenyaa itti dhiyaadha. Oromoon ayyaanota sirna ofii isaatii kalaqatee ittiin jiraachaa ture inni tokkoo fi guddaan ayyaana irreechati. Sirneeffanni ayyaana irreecha birraa boroo maatii irraa jalqabee malkaa qe'ee yookiin gosaatiin itti fufee hanga malkaa tumaa seeraa isa caffee gadaa qabutti jechuunis sadarkaa biyyaatti kabajama. Yeroo ammaa kana irreecha malkaa isa tumaa seera caffee gadaa qabdu jechuunis kan hora harsadii fi hora Finfinneetu kabajamaa jira jechuudha. Irreechi kabajamuu keessatti ammoo bakki itti irreeffatamu ardaan jilaa bakka olaanaa kan qabuu fi bu'uura jilaati. Ardaan jilaa yoo hin jiraatin waa'ee irreeffannaa yaaduun hin danda'amu. Waan sirna irreeffannaa waliin wal qabatu akka fi sansakasaa dubbachuun yoo ardaan jilaa jiraate qofa. Oromoon erga humna weerartuu Habashaatiin cabe eegalee waan aadaa, afaanii, duudhaa fi sirnoota isaa adda addaatiin walitti hidhata qaban hunda akka dhabuu fi dhaabu taasifame. Lafa ulfoo itti waaqa isaa kadhatu, bakka araara itti gaggeeffatu, bakka itti irreeffatu, bakka tumaa seeraa itti tumatu, malkaa fi hora qe'ee hangafaa fi aadaa fi duudhaa irreechaa ta'an hunda saamame. Lafa lafeen hortee isaa keessatti awwaalamtee lafa handhuurri isaa keessatti handhuuramte saamame. Garuu cunqursaan hamaan irratti gaggeeffamullee aadaa fi duudhaan Oromoo haphatus badeen banne. Ardaan jilaa jilli irratti jilamu hedduun fudhatamus bakki ijaan jaamne. Iddoon isaa eessa akka ta'e hin dagatamne. Nutis kanaaf waqtii birraa jila gurguddaan jilamu filannee waan ardaa jilaa irratti haasofna. Akkuma beekamu ardaan jilaa Oromoo baay'een harka abbaa malkaa yookiin harka uummatichaan jiru. Kan manyeen mul'atte muraasni jiraatus akka ta'utti hanga bakkatti deebi'utti qabsoon roga kana taasifamu itti fufuun waan hin oolle. Ardaan jilaa bakkuma durii fi sirriitti harka abbaatti deebi'uun ammoo gochoota duudhaa irreecharraa goranfaa sirreeffachuufillee tola. Dubbii ijootti ardaan jilaa kunuunfamuu dhabee saamichaaf saaxilamuu ilaalutti seenuun dura ardaa jilaa yoo jennu maal jechuu keenya kan jedhu haa ilaallu. Ardaa jilaatiif hiikaa ifaa fi waaltawaa ta'e kaa'uun ulfaatus akeeka qophii kanaatiif jecha waa jechuu ni dandeenya. Ardaa jilaa jechuun bakka yookiin lafa Oromoon sirna Oromummaa garaagaraa irratti raawwatu lafa keessaa lafa ulfoo ta'e jechuun ni danda'ama. Bakka irreeffannaa malkaa fi tulluu, bakka baalli itti wal harkaa fuudhan, bakka caffeen itti seeratumu, bakka itti gubaan raawwatu, qe'ee hangafaa, qe'ee ayyaantuuwwanii fi bakka ulfoo adda addaa kan dabalatudha. Iddoowwan ardaawwan jilaa bakkoota ulfoo ta'uurra darbanii bakka sirnoonni baay'een barbaachisoo ta'an irratti raawwataman yoo ta'an, abbummaan bakkoota kanaatis uummata Oromooti malee kan murna tokkoo yookiin nam tokkee miti, kan mootummaa yookiin garee siyaasas miti. Ardaaleen jilaa jilli addaa fi sirni addaa itti raawwatamu kunneen irra guddaan malkaalee, laggeen, hora, tulluuwwan, bakkoota odaan biqiluu, lafa bal'aa diriiraa yeroo hunda marga ofirraa qabuu fi kan kana fakkaatan fa'aan wal qabata. Akka namoonni qaccee maatii Oromoo Finfinnee keessaa ta'an himanitti, Oromoo wiirtuu Oromiyaa keessa jiru tulluu 8 Waaqayyoo marfatee tulluu Barraaq irratti milkaa'ee balballi uumaa banamee fi hora Finfinnee kana argatee jedhu. Manguddoonni baay'eenis yoo dubbatan yaaduma kana mirkaneessu. Fakkeenyaaf hambaa gosoota Oromoo Finfinnee keessaa tokko kan ta'an obbo Hundeen akkoo isaan irraa argaa dhageettiidhaan akka dhagaanitti taateewwan tulluu 8 kana gubbaatti hayyuu fi ayyaantuu warra hangafaatiin ta'an illee ni jiru. Taateewwan kunis tokkoffaa jalqaba hayyuu fi ayyaantuun tulluu Boosatirra buufatan. Kan lammataa achii booda osoo deemanuu galgalaa'ee tulluu Erer bulan. Kan sadaffaa tulluu Cuqqaalaa yookaan waan cuqqaalame banan. Kan afuraffaa tulluu Furiitirratti furtuu nageenyaa yookiin milkii nageenyaa argatan.
Shanaffaa tulluu waatoo daalachaa irratti immoo wareega daalacha godhatan. Jaaffaa tulluu wacacaa irratti wacanii waaqa kadhatan. Torbaffaa tulluu areertuu gubbaatti areerratanii gara tulluu barraaq deeman. Saddeettaffaan tulluu barraaq irratti karri banamee fi hora Finfinnee kana saaqan kan jedhudha. Giddugaleessa Oromiyaa keessatti tulluuwwan 8 kunii fi horri Finfinnee ardaalee jilaa Oromoo bu'uuraati jechuu dandeenya. Bitootessa 6 bara 2023 sagantaa lafaaf lafee isin biraan geenyee turreen immoo imaammata saamicha lafaa irratti caffeen Oromiyaa dabarsee ture irratti xiinxala ogummaan deeggarame jabaa isiniin jennee turre. Murtii walitti makiinsa magaalotaa fi caasaa haaraa imaammata saamichaa Yooyyaa Shamaa akkam jirtu dhaggeeffattootaa fi hordoftoota raadiyoonii Dirree Shaggar qophii lafaaf lafee sagantaa keenya har'aatiin murtiin kaabineen naannoo Oromiyaa walgahii idilee sadaffaa bara hojii jaaffaa waggaa lammaffaa akka lakkoofsa Habashaatti guraandhala 20 bara 2015 saamicha lafaa irratti kenne irratti fuulleffanna. Adeemsa murtichaa fi saamicha lafaa babal'isuu irratti dhiibbaa inni dhaqqabsiisus ni ilaalla. Qopheessituun qophichaa Faayituu Wadaajoo Gulaalaan Duubee Wayyeessaa kan isinii dhiyeessu immoo ani Gurmeechaa Gammachuuti. Qophii keenya waliin turtii mishaa. Tibba darbe caffeen Oromiyaa labsiiwwan lafa baadiyyaa, lafa magaalaa fi investimentii irratti labsii baasee seerota duraan turan fooyyessuun ni yaadatama. Nutis qabiyyeewwan labsiiwwan kanaa fi rakkinoota inni qabu yaada miseensonni caffee kennan wajjin xiinxallee saamicha lafaa fi buqqeensa lammiilee kan hin hambisne hirmaannaa uummataas kan hin mirkaneessine ta'uusaa bifa waliigalaatiin ilaalle. Itti fufa murtiiwwan lafa ilaalchisee fudhatamaa jiranii kan ta'e murtiin saamicha lafaa daran hammeessu immoo eegasii kennameera. Kunis murtii kaabineen naannoo Oromiyaa walgahii idilee sadaffaa bara hojii jaaffaa waggaa lammaffaa akka lakkoofsa Habashaatti gaafa guraandhala 20 bara 2015 gaggeessan kennedha. Murtiiwwan kunniin maal fa'aa adeemsa akkamiitiin kennaman itti bahi isaanii maali yookiin dantaa uummata Oromoo danquu irratti fi saamicha lafaa babal'isuu irratti murtiiwwan kun qooda akkamii qabaatu kanneen jedhan duraa duuban ilaalla. Ibsi miidiyaa mootummaa naannichaatiin bahe akka agarsiisutti murtiin kun Oromiyaa keessatti misooma ariifataa itti fufinsa qabuu fi bu'uura bal'aa qabu galmeessisuun jireenya uummata naannichaa bu'uura irraa fooyyessuuf tarsiimoowwan misooma adda addaa bocuun gurmaa'insaa fi hojjimaata tarsiimoo kana bu'aa qabeessa gochuu danda'u diriirsuun hojjechaa turuusaa fi murtiin kunis qaamuma tarsiimoo kanaa ta'uu tarreessa. Waggoottan darban keessatti misooma magaalaa hawaasni keenya irraa fayyadamuu gaggeessuuf akkaataa sadarkaa guddina isaaniitiin magaalota hedduu hundeessuun hojiin bal'aan kan hojjetame ta'ullee sadarkaa guddina amma irra geenyeen magaalota ammayyaa'aa fi dorgomaa ta'an uumuun magaalota uummataa fi naannoo Oromiyaa madaalan uumuuf akkasumas seeran alummaa to'achuudhaan haalota walxaxaa magaalota keessatti mul'ataa jiran hoogganuuf gurmaa'insa jiru sakatta'uun fooyyessaa deemuun murteessaa akka ta'ellee ibsa. Murtiiwwan kana fudhachuun dura qorannoon godhame yookiin muuxannoon biyyootaa ilaalamuu isaatiif wanti ibsamee hin jiru. Sababoota magaalota walitti makuuf kennaman keessaa tokko carraa magaalonni kun qaban bakka tokkotti fiduudhaan waliin akka misoomaniif jecha kaayyoo waloo qabaachuudhaan pilaanii tokkoon akka hoogganamaniif kan jedhu ni argama. Dabalees bifa hunda galeessa ta'een akka misooman taasisuun guddina hunda galeessa ta'e horatanii humna diinagdee cimaa akka qabaatan gochuun galma wabii nyaataa mirkaneessuu, ogummaa dagaagsuu, qorqalbii biizinasii guddisuu fi tajaajila fooyyessuuf qabame milkeessuuf magaalota lamaa fi isaa ol bakka tokkotti gurmeessuun karaa tarsiimawaa ta'een hoogganuun barbaachisaa waan ta'eef kan jedhus sababa magaalota walitti makuuf kaa'ame keessaa isa tokko. Wabii nyaataa mirkaneessuuf magaalota walitti makuun akkamitti akka gargaaru yaaduun nama dhiba. Magaalota ollaa walii jiran jidduutti lafti baadiyyaa bal'aan kan argamu yoo ta'u magaalota kana walitti makanii lafa gidduu jirus seera magaalaatiin bulchuun wabii nyaataa mirkaneessuuf akkamitti akka gargaaru wanti ibsamee hin jiru. Walitti makiinsa kana murteessuun duratti uummanni dhimmichi isa ilaaluu irratti mari'annee irratti isin hirmaachifamne. Barbaachisummaa isaa fi faayidaa isaa irratti qorannoon ogeessota damee kanaatiin godhamellee hin jiru. Kanaan alatti ammoo caasaan mootummaa naannichaa kan magaalota walitti makamanii fi caasaan haaraan caaseffameef bulchaa jiranillee dhimma kanarratti hin hirmaachifamne quballeen qaban. Murtiin kenname kun faayidaa qaba jedhamee jechoota mimmiidhagoodhaan ibsamus murtichi murtii siyaasaa kan hirmaannaa uummataa malee akkasumas qorannoo tokko malee murtaa'ee murtii faayidaa qabaachuun isaa mirkanaa'ee miti. Egaa kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya waggaa darbe kana turtii waliin taasisneen
Sagantaa keenya lafaaf lafeetiin qophiilee hanga ammaatti mataa irraa isin dhageechifne dabalatee kanneen biroos gurraan isin gahaa turreerra. Kanarraaf qabanne kanumaan goolabna. Turban gaarii qabaadhaa, fayyaa bulaa. Lafaa fi lafee. Lafti qabeenya argattaa hin qabneedha. Gamoo ijaaruun, warshaa dhaabuun, qotanii oomishuun, tikfatanii horuun, jiraatanii gadaa arguun, du'anii awwaalamuun yoo lafa qabaatan qofa. Oromoon eega sirna alagaa jalatti kufee booda lafa isaa mulqame. Ammallee lafa isaa fudhachuuf alagaan itti roorrisaa jira. Kanaaf qophiin lafaaf lafee jedhu kun daba Oromoo lafa mulquu, lafarraa buqqisuu, lafa isaarra alagaa qubachiisuu fi qabeenya uumamaa Oromoo qisaasuu irratti dalagamu ni saaxila, ni xiinxala, ni mari'achiisa. Lafti keenya lafee keenya. Raadiyoonii Dirree Shaggar.